Rabbiin nagaa saagal chumale so jindu bibil isabbo. Qarraa uummata. Naafi dubbadhu qarraa uummateeti. Jarmu namtichi. Namtichi biyya namticha alagarree. Akkam jirtanii? Ara desa tayini Niko kam jirta kaate? Kaate moo ganaa turta? Ganaadha galgala barsaati akka. Ashaabiiti too waaqayyoon sojjanaa jiraataa teena durbee maaramii karaa deemte hundatti si hafoo haa taatu. Abshir wamaa yaadiin dhugaa waaqayyoo. Nagaan waaqayyoo si yaadeef si deebitee gara Dubaayii dhufta ishee. Ganni qophoofteerta? Qulfi maaliif qabanii shantamu? Bakish kararratti naabiti jedhii sii bita dhugaa waaqa. Koodiin hin cufatu ganni koo koodiin qabu maaluma sii godhare hodhu. No koodii garuu dagate. Barreeffadhu koodii akka hin daganne barreeffadhu dur. Booda siin banamu koodiidhaan. Booda siin banamu. Qonnaan koo lakkoofsa 6 7 8 Cabsitu maal baasaa? Shanta dabardaa isuma taatan. Haataaf godhaa please. Falmattuu namni nagalchisiin jechaa jira si kadhataa irra tokko. Kalaasa biitti. Eenyudha inni? Kalaasa biitti nagalchisiin jechaa jirti. Atama koodii jaantaa koodii qabu wanti ni barbaadetti ijoollee. 11 cufi jaa namni. Qoyeerata. Gaa'isa shitaa cufattu shantaa isaanii fila cufuu fedhan immoo? Si jalaa banuuf 11 cufanii namatti manii. Komentiin laaltanii waan akka 11 cufi 10 cufame atiin sirraa jiru. Inni kan nagalchi jeesun oolan harkisa jennaan nalla beekaan hin jiru as. Lakkoofsa 7 barreessaa ol na harkisi jedha ilmi nama. Shuu. Timbattuu milikeeffadhu lakkoofsa kee koodii keetti kenna dhofii. Yeroo bantu sisumaan banta namni biraa banuu hin danda'u. Lakkoofsa qaba matuma isaa. Zero irra godhi hundaayyuu ganni. Zero dhaan godhi. Kan godhu nan beekaanii eessan tuqa saniin booda kun akkatti godhee eessan tuqa. Ganni isaa manni kun si arga eerpoortiitti si eegeessi zarafaa si jalaa bananii agarsiise. Hattuudha uummata kanan argisiisin ganni lakkii. Riippoortii balbala eeganii keessas jala buuratanii itti mul'isee wanti nu agarsiisti ganaa koodii. Eerpoortii tana eegana qofa dhiisaa finfinnee tana qofatti ishee eegaa rakkoon hin jiru baay'ee yaaddeena. Ishuma lakkoofsa sani. Asirratti dubbachuun gaaruma garuu jiru. Lakkoofsuma shani jechuudha lakkoofsa wal fakkaataa irra godhi sadiinuu wal fakkaataa irra godhi. Wal fakkaataa irra godhi tonnoo jedhi rakkoon qabu. Garuu yaadadha. Booda Ati barbaaddu afur godhi shan godhi 00 godhi lakkoofsa sitti tole garuu wal fakkaataa godhi. Ay komentochi. Garuu kanan gaddi odoon biyya jiraadhee rabbi gizee ganni nuuf dhugan. Jarjareet man nufe. Ganni. Yaabiitti nu kiiloo 28 dabarse miilan ji'a tokkoon dura gizeen galusan. 28. Yaani manduubni na bira jira kaamucaamni biiroo keenya keessa hojjetu manduubni waan na bira jiruuf inuma na dabarsan 28. Abshir ganni koo siifillee waaqayyo jira inni Ara kan dabarsanii. kee xiqqoo dabar. Ganni xiqqoo dhake. Tokko kiiloo 22 ta'ee tokko kiiloo 24 ta'e. By the way, kiiloon manaatii fi kiiloon eerpoortii tokko miti. Kana bar. Hanga 25 sii dabarsu. Koi Jordan irraa kiiloo meeqatu ajajama tikeetti irratti amma tikeetti irratti kiiloo meeqa dabarse? 23 torba. Garuu hanga 25 hin dabarsu.
Okay. Masani oli milika kan ganni ti samma. Tokko digdami lama. Ara kan ganni xixiqqoodha. Tokko 22. Ila yoo tarii micaayyoon Ugandaan deemtu Ugandaan deemtu si wajjin Ugandaa kan Ugandaan takka amma hin deemti si wajjin am qixxee barartu si wajjin xayyaara tokkoon barartu. Tarii kaffali kan sinjera noote manduubni keenya achi jira narratti bilbili messenjera siif laata inni qarshii nan kenna fasee. Itoophiyaa deemteetu Ugandaan na bira jirtu tun amma akkuma kee deemti Itoophiyaa deemteetu Itoophiyaadha Ugandaa deemti. Kanaaf ishee geessu waan dhufuuf messenjera irratti naa bilbili airportii immoo wifi jira sijjammar. Okay, free wifi eessayyuu jira airportii eessayyuu jira. Alla airportii Itoophiyaa malle እዚህም አለ። እኔ ባለፈው እኮ የኢትዮጵያ አልሰራ አለኝ እኮ። ለምን ይሰራል? አሁን ይሰራል። እንጃ በፊት አልሰራ አለኝ። ኢኖጀታ ቤሉ ላ ከነማ ኢኖጀታ Kuma lama fi bara kuma lama digdami tokko in hojjeta anu digdami tokko biyya galee miti Jordan irra. Amma sin hojjeta. Okay, bareeda yoon hojjeta taanan. Ganni kun hunda gatiin kaashi? Ha? Nan dagatta miti irra airportii tasi eega. Oba qabina shirshir jeeto. Ko inni sa'aatii meeqatti buutaa natti hime? Sa'aatii 12:40 Itoophiyaan geessi. Ganama subii? Sa'aatii 12:40 irratti. Sa'aatii 9 waan ta'etti kaata. Sa'aatii 12:40 jedha sa'aatii 6 Sa'aatii 12:40 sabbitiin na barreessi akka hin daganne. Dhugaa ofee. Amma achi baatutti sa'aatii 2 ምናምን ta'a. Sadiyyuun ta'a. Nabar galgala saafir deeme yaani sa'a shiraatti. Sa'a sharaadha bakka. Xiyyaarri ta'ee sarama. Yaani sa'aatii 6 yoo geesse rakkoo hin qabu. Ana akkasitan deeme miila darbee achi taa'uun barbaanne waan ta'eef deemeetu sa'aatii baay'een ta'a. Nama jibbisiisa achi keessa. Anti bargaafa gaafan Jordaanii galu ana waan na godhan dura kara Dubaay na fidan Dubaayin keessa airportii Dubaay keessa taap godha please namni meeqatu jira namni hedduutu jira. Airportii Dubaay keessa sa'aatii meeqan taa'e sa'aatii 9 taa'e naante. Qaxxataa siin murree kaasiif. Onkon najjeestee siin jedha ganniitoo kan ruhiin na baateen gale. Abooni kana deenyaadhaan miila na gizeen yoggaa shanan barana kwaatar dhangalis ammasii. Agarni jala namni shaayii buskuutii bina mana gurgursanii airportii keessa. Agarni jala beelee jedhee Wayi ganniiko. Ilma naa kenne. Ati bad. No, kanama rakkoo hin qabu qaxxataa waan ta'eefu nama rakkisu. Naagani jeen beel nafseen asitti na rakkattee beelee sa'aatiilee qedeemnere ganama. Qaxxitaa sa'aatii meeqa deemsisa masii? Sa'aatii 4 ani lakkoo hin laalle yubaayizoo dadhabeen ture waan ta'eef. Maarree Dubaay irraa Hojii oolee kan galgala barare waan ta'eef dadhabeen oolee hin jiru iyyuu ani gizeessa. hin jiru jechuu dandeessa. Hojii oolee tan galgala gara biyyaa gal. Ganni akkam kaate? Ganni taap godhaan naante taap godhaa. Masih iskiriini kata-kata edin nagar garis. Anillee harkaan kata-kataan jira. Please koplingi godhaafi taap godhaafi. Masih naasoftaat maasim jetta haa jettee haftee bar koomenti dubbisu deemtee hojii keenyaa Komentiin dubbisaa jira. isin dubbisini koomenti haa taa'u qalbii si fudhata ittiin deebitu koomenti dubbisnaan nama hin taatu. Sijjamara komentii mana ganni amma dubbisee malee ani komentii jaa dubbisuun jaaladhu. Illaalu ani Wannu manaa siyaasee tan ba'a malee. damishimi fala koomenti koone ይኖራል እንዴ እኔም መልስላችኋለሁ። እሱንስ ጋሩን ላሏል ማኑማ ኪያዩ ጊዜም በኔ ኮመንት እንዱብሱ ማለፍ እንዱብስ ነና እንጀር ጆሌ እንዱብሱ ወነን በርባዱ ሰን ኢጆን በርባዱ ወነን ኦኪን በርሲሱ ወጅራቴ በርሲሴን ባ ወነን ሂም ወንጅራት ይቤታን ባማለ yes እናንተ ቆየሜ ረጋስቲ አርጋቴ ከነ ከቸን ገሌ ላለ ጀዴን ijoollee ganniin barbaaddu jiraate oolaan harkisaa fi
Tigisti lo azala jirti masi. Abboon beeku. Jirtu na fakkaate. Ijoolleen ganniidha. Koo isheen ilaala. Wayne masii kooti seda Jordaanii jirta. Jordaaniin biyya rakkatte rabbi ishee haa rakkisu obbo. Animmaa deemee tan dhufe bardeen gaddan dhufe. Eeni gargaarni natti himte masiin biyya deemte naan jette. Qoy waggaa lamaa fi ji'a sadii hojjedhe masii koo foon haadha koo guyyaa tokko dumimmaan narraan qoorinan kara biyyaa gale halkanii guyyaa ilmoon boola. Miicoo halkan illee sa'aatii 4 qofarra fala. Na kaasan hojiitti. Guyyaa akkan gadi hin teenye laan kilaasii isaanii keessallee kaameraan jira. Ayyoon xiyya angala. Keessanuu sirriitti galatoomai guyyaa har'aa sirni awwaalchaa obboleettii teenyaa Sannaayiit Warqinaa raawwatee jira. Anis amma achiin galaa jira gara manaa. Kanaaf uummanni Oromoo hunduu galatoomai. Abbaan ishees boodarraa ergaa tokko isiniif dabarsee jira. Ergaa galatoomaa jedhu kanumanis nin jechuu barbaade. Ayya san. Thank you galatoomaa obboleessa keenya. Anka jedhu ganniin duraan gurraattiin maamma nuti diimattee maal dibatte mucaan? Ganni. Masiin kolfili. Mucaan kun gidiramaadha dhugaa rabbi. Hilgi. Jechuun gidiramaa miti dhuguman jechaa jira. Maganne saayibatii yaa mira. Ganni wannurraa miyuutii irraa kaafadhu jedhanii ijoo. Video call fa hasaa jiraachuu dandeetti ka masii koo. Bilbila asaatti. Bilbila asaarti. Bilbila asaarti baran argine masii. Messi. Namtichi ishii tokko tole jedhee hojjete eerpoortiin ishee wajjin deema. Messi yookaan si badhaasaa yookaan ganni badhaasaa fooloo taasisaa jedhin tole muutiin qabadda. Ganni nabeetti fooloo godhiisin jedhin kingi. Kingi Ahmed fooloo godhaa ijoo. Kingi Ahmed fooloo godhaa. Kinoon ulachuu si dubbachaa jirra kingi mee nutti wajjinatti. Fooloo arguuti. Garuu maal akka nu kennitu. Biyyaa dhufee guyyaa aniyyuu kafana kana fidee fi dhufe ana. Kafana fidee dhufee asumatti erguuf irra asuma na bira dhuftee taphattu jedhee waan meeqa dubbadhee inuma gaggameen talo. Sanuu warra du'aanitti beebar inuma gaggame. Isaa darbatu. Anchi ammayyuu kan osoo ishiin hin beekin saasfiraayis godhee tooske tikeetii muruuf tikeetiin hudduu isaatti taagalu inni haadha nama gubu. Please taap godhaame. Gani dubartu zurta fiya baga nagaan nufte. Ya terus naga kesan. Jala terapi. Kesan. Makin airportitti eegii. Sa'aatitti deemnu tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Waay uummata TikTok akkam fayyaadha ganni qaba qaasumatti in eegna booletti eegna sila uummati kun rakkoodha jettu sin. Eessan? Karaa keenyaan. Ati karaa miin jiru? Karaa keenyaan Alshaara Madiinaadhaan odoo dhufee waliin deemna sila. Inu faala? Garaarraa murate. Deemaa jirta. Waan gama saaksii qabattee deemtu. Ganni mala sii maluu obboleettii koo nagaan itti dhaammadha har'uma takkittiin arga. Laa intala daadaashii akka ta'e beeka inni intala daadaashiiti bara. Intala daadaashii akka ta'etti beeka. Taaksiin si bira dhufuu hin dandeessu isiin. Innaa ittiin na goree. Taaksiin dandeettu ganni bira dhaqu. Ganni bira sa'aatii 4 bara. Odoo nama kee galgala nachi gaalkan. Sa'aatii 4 nama deemsisa manni ishee. Ishiitu gara kiyyaa dhufa bara ishiitu ammaan dhufa. No, isiin si bira dhufuuf taaksiin deemuu nama dandeetti hima. Taaksii miti kan namticha ishiitiif gaggeessa. Maarree si bira geessaa adeemuun ishuu yaani galaa jirti maal fidaan? Toleen jedhu inni tortoraan kun eegalee dhuftee na bira taphattu jedhee warra du'aafaa mala malanneetti mee? Wayyoo nama akkanaa umurii kiyyatti argee hin beeku. Gaxmuun hin maayatu. Sarmu ammas obboleettiin intala dhalate ijaan alaaluu dhufte doon jedhee hin sarmu beekta. Hin sarmu silkii cufata.
Sirkii cufa. Ilaalee bira taradhiini kadhadhu. Aduu geemii ishii qidaamee taphattu sani aduuma jimaataati. Waliin haasofne bakka attana yaada ምናምን አንጀደ ቅዳሜ ገነማ ካሴ ስልኪ ሳንገ ገልገላ ጩፈቱ ነረት ብልብልቴ ደ ቶርቶራ kan taragame ganni ko rabbi inuma obsisi Ganni kun nungoo kana meeffatteetti yoo lama nungadhaa baay'ifteetti nungoo kana meeffatteetti. Maasii asitti nyawwan ture namichaatti. Ara kun tortoran tolen jedhu. hara sa'aati qoy kaishi sa'aati atishi Masi. Yoo Ana baasu dhiisee sarmu amma odoo akka seenanii bilbila daragama dhabu yaa baqaraa. ara bilbila cufachuurrammoo nattafuna wayya deemu reeborti si geessu santu nattafuna wayya. Ara dhiisi. Rabbi nagaa saagalchu malee isa wajjin dubbiin dhiisabbo. Qarraa uummata. Naafi dubbadhu qarraa uummateeti. Sarmu namtichi namticha alagarree. Akkam jirtanii? Ara desa ta'ini Niko sam jirta kaatee moo ganaa turta? Ganaadha galgala barsaatee akka. Ashaabiitii too waaqayyoon sojjanaa jiraataa teenya durbee maaramii karaa deemte hundatti si hafoo haa taatu. Abshir wamaa yaadiin dhugaa waaqayyoo. Nagaan waaqayyoo si yaadeef si deebitee gara Dubaayii dhufta ishee. Ganni qophoofteerta? Qulfi maaliif qabanii shantamoo? Baakish karaarratti naabiti jedhii sii bita dhugaa waaqa. koodiin hin cufatu ganni ko koodiin qabu maaluma sii godhare oduu No koodii garuu dagate. Barreeffadhu koodii akka hin daganne barreeffadhu dur. booda siin banamu koodiidhaan Booda siin banamu. qonnaan koo lakkoofsa 6 7 8 looti Cabsita walabaasaa. Shantala barbaayis maal taatan? haataaf godhaa please Falmattuu namni nagalchisiin jechaa jira si kadhataa irra tokko. Karaa sabiitti eenyudha inni karaa sabiitti nagalchisiin jechaa jirti. Atama koodii jaantaa koodii qabu wanti ni barbaadetti ijoolle. 11 cufi jaa namni Qoyeerata. Ishita cufattu shantaa ishee fila cufuu fedhan immoo Si jalaa banuuf 11 cufanii namatti manii. koomentiin laaltanii waan Hai. 11 cufi 10 cufamee sirraa jiru inni kan nagalchi jeesun olan harkisa jennaan nalla beekaan hin jiru as lakkoofsa 7 barreessa ol na harkisi jedha ilmi nama shuu Timbattuu milikeeffadhu lakkoofsa kee koodii keetti kenna dhofii. Yeroo bantu sisumaan banta namni biraa banuu hin danda'u. Lakkoofsa qaba matuma isaa. zeeroo irra godhi hundaayyuu ganni. Zeeroodhaan godhi. Kan godhu nan beekaanii eessan tuqa saniin booda kun akkatti godhee eessan tuqa. Ganni isaa manni kun si argee eerpoortiitti si eegeessi zara faasi jalaa bananii agarsiise. hantuudha uummata kanan argisiisin ganni lakkii Riippoortii balbala eeganii keessas jala guuratanii itti mul'ise. Wanti nu agarsiisti ganaa koodii. Eerpoortii tanee gona qofa dhiisaa finfinnee tana qofatti ishee eegaa rakkoon hin jiru baay'ee yaaddeena. Eessa tuqa? Ishuma lakkoofsa sani. Asirratti dubbachuun gaaruma garuu jiru. Manni koomantii jala si barreessaa jiru koomantii ilaalitti. Lakkoofsuma sani jechuudha lakkoofsa wal fakkaataa irra godhi sadiinuu wal fakkaataa irra godhi. Wal fakkaataa irra godhi tonnoo jedhi rakkoon qabu. Garuu yaadadha. booda Ati sisumarra barbaaddu afur godhi 5 godhi 0 godhi lakkoofsa sitti tole garuu wal fakkaataa godhi. Ay komentochi. Garuu kanan gaddee odoon biyya jiraadhee rabbi gisee ganni nuftu kan jarjareet man nufe. Koodii wayyaa ni cufamu kun. Ni cufamu.